Maaliif beektan malee amma kasanuu caalu sitti yaama barbaade. Akkasitti natti nim ture. Fidi dhaqi biti. Kaameraan nu fuuldura jira. Kaameraa No, agartee. no, lucky. Kaameraa agartee gara doonii. Come on, no, camera ምናምን አምጪ dhaqi fidi. Fidi. እና ዲስ Lucky. አራትሌ ቆይተ ኢሚደር አድማዲ እስቲ ገርቻ አባም በርባዲያ ታኢ ነሞ በርባዲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከበጀምቶታ ፊዳ ወቶኒ ኬኛ ጅረጅርተ በኩም ጅርተንቲ ነጋፍ ከበጃን ኬኛ ሲምብራ ጅራት ስንጀቻ አራ አኩመ ቤከሙ ጂአ ረመዳን አቲ ወልቀባቴ ቪዲዮ ይደለጎ ወራዴ ሪያ ከየ ተቆረቲ ማለፊ ፊዲቺ ቪዲዮ ልን እስማፍ ከነማ ifama gaafachuuf namni tokko beektan duratti ji'a soomanaa kana nama mufachiisanii takkaayyuu namoonni namatti mufate soomuun ni ulfaata waan ta'eef hiriyaa kee tokko yaameetiin ifama gaafachuu barbaade. Kanarratti immoo tuyyuu maaltu argamu isiniin jedhe waa'ee viidiyoo dheengattan tuuta lagame turan. Viidiyoo sanarratti hiriyaan kee dhugama rifate. Wantichi sun kan dalagame piraankiidha. Namni rifata. Maaliif biyyi inni deemee biyya baadiyyaati. Iddoon dhaydheechitti iddoon sun hawaasni naannoo sanii inni waan hin beeknee fi yeroo ijoolleen gamatoon addullaan itti yaatu seentii naqate. Bakka dhuguma wayii se'ee inni wanni se'ee nuti immoo firaankii irratti dalagne illee cadhisiisuma takka wanni firaankii jenne takka galmaa geetti jedhee isumatti dhiise. Akkasuma immoo tuyyuu inni namoonni viidiyoo san daawwatanii illee viidiyoo san tokko ta'ee argeera. Komii qopheessitanii jirtan na fakkaata. Isin komii qopheessuu keessanillee ku jiru ta'ee anis immoo tuyyuu maaliif har'a kaa hiriyaadha. Hiriyaa jechuun immoo tuyyuu yoo namatti rifate rakkoodha. Amma rifattuu sana argeetiin ani immoo har'a akkam godhaa bilbilee fi jiraa dhufaa jira naan jedhee si godha arguu barbaade jedheenni. Mallee akka shakkeetiin waan sanatti deebista jedhee akka shakkeen immoo tuyyuu kaameraa fuuldura taa'aa. Har'a kaameraan kallattii mul'ata waan ta'eef inni fanaan jedhee silaa qaataa viidiyoo kan waraabu ture iyyuu isattuu iyyuu jidduu ganama narraa bilbila kaasuusise haga ammaa ture waan ta'eef amma kaamee dhiifama akka naa godhuun barbaade har'a borimmoo sooma qabaadha waan ta'eef kabajamtoota fi daawwattoonni kennaa mee gaakaa dhiifama anin gaafadhaa godhuu baateen immoo suyyaa abbaati. Isinillee gaman immoo dhiifama isin jecha warroonni hordoftoonni isaa gaafa dura isin jedhe sani warri anin booyyuu maal jedhe dingata komiin tokko dubbiseera marallee dubbisne. Kana waan ta'eef asirratti dhiifama gaafannaa walumaan dhiifama gaafannaa isinillee dhiifama nu godhaa anoo sheemaan ani hojii keessatti baay'ee namallee rifachiisu yaa hojiin kun hojii piraankiitii hojiin piraankiin immoo nam dalagu namni marifata. Normaalee egaa rifatee booda dhiifama gaafachuun immoo hojii kenna waan ta'eef saniif har'a dhiifama gaafachuu barbaade jechuudha obboleessa kiyya wabii jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoonni kiyya obboleessa kiyya kun utuu dhaqaa fi egaa har'a tasfamaa har'a maaliif ana balleessa waan ta'eef badii kiyya akkatti eegas laagan obsa godhadhee akkatti kun alabbee ulaa gurraacha irratti dhaabbadheeti. Kana waan ta'eef dhiifama immoo bakka soomana kana keessa akkatti soomurra dhiifama gaafannee soomna waan ta'eef saniif akkatti dhaabbadhee eegaa jira kaa kun dhufuu dide. Ammallee firaankii na godha jedhee shakkeessi amma firaankii godha jedhee dhiisatti yoo dhufee dhufu ofirratti eega booda sana dhufaa jira naan jedhee waan dhufin immoo gara caalaa dhaabbadhee eeguu hin danda'u. Ate gurbaa maal firaankii godha jetteetiin inni waan dhabte maaliif na barbaade. Innaa yaa'u kennaa hin fudhadhu jedhiniiti kennaa obboleessi namaa kenne hin fudhatanii hin fudhadha jedhi malee ani miti. Yoo nama maakinaa fa'aa saapiraasii godhe beekta fannaa. Amma seensiin qabu. Eeshi mana illee qulqulleessi akka ittiin galtu. Kijibni ka guyyaa duraatu siigaa kijibni. Haadha dhiisii ani namni hin kijibu ani hin kijibu abboo akkamitti kanaan jette. Lakki guyyaa dabaree iyyuu asi na fuutee deemtee si amanee si wajjin deemee. Amma kanaaf sa'aatii gubdee jechuun namoota dhabdee sa'aatii gubdee. Akkasii na tursiiste akkamittiin si amana amma si amanaa hin jiru waan itti qopheessite maaliif beeku. Fayyitee amma garooti. Maaliif fayyaboo dhiisi. Akka reesii bitte godhore qalattee nyaattu. Qalattee nyaattu. Maal si godhu? Akkamatti? Maal si gargaara? Nagaa qabaa. Jireenya. Fayyaa. Garuu akka. Numa jira.
Ante deeggartoonni kan akka mataan dhoone shakkii kun amma dhiifama si gaafachuu barbaade. Isaan illee dhiifama akkanaa godhan barbaade ati illee dhiifama naa goote. Isaan barri warra sammuu qabu beeku. Soomanni illee maal ana sammuun qabu ree. Sammuu qabaate. Sammuu qabaanaan nusan sirra dalageera. Lakki jigaa akkasii yaafattee kanaaf sammuun barbaachisa. Nama tumsiisuudhaaf. Onni barbaachisaa biree. Wanti barbaachisa. Oddee barbaachisa. Waan barbaachisa. Onni waan qabdu. Oddee barbaachisa. Ati direct maan dhufirree ati qofaa kee maaliif hin dhufirree? Ati garuu rakkoon irraa qabdu jira ture. No, waan isitti balleessee jira. Ijoollee sirraa dhooggatu rakkoo sirraa takkaa sila lafarra osii fuudhan jedhu. Lakki bira oomuunaaf neebar normaalii. Maa si godhu. Lafarra Sintuini. Ara sintuini. Shampiyoo jedhee. Suni koomediidha. Akka koomedii sirratti dalaganii aktii sirratti sammalee. Uleedhaan nama tumaa koomediidha. Jechuun sananidha. Ati illee ijoollee taate malee. Ijoollee yoo jedhu. Ittiin kolfitu ijoollee. Akkamitti. Fuula waatti gurte. Fuulatti gurre daa'imman. Nama lubbuu. Daa'immanii keessa jira fuulatti gurre. Nama lubbuu kee dabarsuudhaaf dhufe akkamiin itti wanti jette. Dullaa isaa ulee isaan baatanii jiran sana argitee jirtaa miti. Beekan waan akkasii. Jechuun wanni hin gootu bakka anillee waa wayiitiin malaan harkaan baatu. Even osoo ani si bira jiraachuu baadhee dafee kaameraatti sitti mul'isuu baadhee koo ijoollee wanni ta'e xilaata wayii xilaata biraa osoo ta'e si ajjeesan jechuu barra yookaan waa wayiin gootu ati bakka. Maal godhu? Maal addaa wayii. Mala wayiin oomtu. Mala maali? Ani gaaf tokko akkatti yeroo karaa deemu qabamee beekta gara Suudarbiyaa kan deemee sana dura. Ijoolleen tokko jarree ijoolleen Tigreedha beekta afaan Oromoo natti dubbataniitiin afaan Oromoo ani immoo rakkina jiran dhageenye beekta. Dajarri rakkina jira gara kunoo karaa Kamisuushit kan. Innaa osoo namaa osoo afaan Oromoo dubbadhee bakka ani immoo Oromoo jedhee afaan Oromoo dubbadhe jarri daa beekaa afaan Oromoo akkam nagaraan jette. Naan afaan hin beeku afaan Arabiffatti dubbadhe dafee jechuudha. Achirratti amma jarattiin taa'inaan jetti na teessiftee wanni jette. Ulooltu wanni jennee anillee amaluma tottolee kaa jarattii tana beekee beektu rifeensi kee na lole akkatti shakkeera waluma. Innaa ijoollee kana akkuma argeeni ijoollee kun akka rakkinaaf deemtu beekeera dafee afaan kiyya sii jarkaa jijjiiree miire. Akkamii ati isaa dhufte koo naatee Itoophiyaawii nechi abbaa ta'e Yamanii noo jedheen beekta. Akkasitti ijoolleen dhuguma seetee afaan Arabiitii walitti haasofne ijoollee isa hojii bulee hojii nyaadhee hojii dhugeet haala gaariin geessan jechuudha. Isaanii kana dura siin beekan isin kana dura si arganii siin beekan ana ijoolleen kun sooshaal miidiyaa irratti na beekti. Ta'ullee ati akkasii jechuun qabdu. Waan kijibdee harkaa baatu hin qabu. Badii balleessitee badii kan keetu ofitti beektaa badii ofitti hin beeku waan san gaafa. Ani bar kun badii miti bar nama jaalladhe jechuun badii miti bar. Badii jaallatu nama. Biyya miti. Ijoolleen sirrii jirti akkasii afuftu jiru. Amma sitti yoo yaame maaliif beektaa? Akkoo sana maaf si shakkee bar. Maaliif beektaa malee amma kasanuu caalu sitti yaamuu barbaade. Akkasitti natti ni ture. Egaa hayi. Akkasii natti. Tokkoffaa sa'aatii ajjeesee dhufteera. Fidii dhaqii biti. Kaameraan nu fuuldura jira. Kaameraa agartee. No, lakki. Kaameraa agartee gara doonii. Come on, no kaameraa ምናምን miti. Dhaqii fidii kottu. Innaa dhiisi. Lakki. Irratillee qophoite. Vidar. Adumani. Osi garchaa taa'e. Abbaan barbaade. Taa'i. Nama barbaade. Haga yoomii dheessanii taa'e. Egaa kabajamtoota akkuma argaa jirtan kana amma aarin aaya waan gochuudhaan ofumaa dhaadhu isaa agartanii amma biyya fijii waraabaa jira. Gaafsan sitti miidhee naan jedhanii bira. Waraabii abbaa barbaade fidii siin jedha bakka kana. Jalqabuma guyyaa masanuu jechuu ila dursitee otoo natti himta ta'e jechuu waan akkanaa hojjechuu deema. Hor ijoolleen tun akkanis gochuu deemti. Otoo namni wayii informi na godhe jechuudha ijoollee isa walitti qabee san hunda keessummeessuu baadhus tokko keessaa dha'uu hin dadhabu. Seriously suma dhugaa siin jedha garuu amala akkasii siin qabu namaanis hollolee hin beeku amala kiyyaa muudii kiyyaa miti. Bakka nama amalaan jaalalaan nama wajji jiraatu malee nama waan akkasii wanti jedhu miti. Keessummeessee hin beeku tasuma kuma akkasii. Warra bashaa maal jedhu beekte farii leennaatu jedhu. Sodaatu mangi bareeda sodaatu wayyaa. Sodaatan haadha fi jedhaa beekta. Gaafa mirga keetti bu'aamummaa xiqqoo si dabbara beekta. Yammaa kompiliitilii waan gaariin hin hojjetamu ati sanuu hiriyaa irratti jechuudha. Waan sasalphaan hojjetamuu mala maal firaankii koo guyyaa irraa argaa oolaa namiira saasnitti bahee jira. Firaanki shuguti ani hojii jiraate bardaa fi lokka jala sidhaan maasirra barreessa maashin barreessanii. Akkamiin likoo Amma taa'ee argitee sirraa cabee akkamiin likoo deemaa jirta naxa deemaa jirta.
amma manni bara kanaa wanni viidiyoo si waraabeef maal beektaa akka tokkoltuu fi akka itti naxaa deemu nu waraabinaan jennaan si waraabe. Miilli kiyya maal dhukkubuu jira maaliif nan dhukkuba akkasii dhahamee maal sibiilaa miti bara yookaan wanti miti kan akkasii dhahan sun. Ilmoo re'ee takka yoo torbee tokko nyaatti fayyada. Dafina miti gaa yoo inni qophaa'e. Dura diddigaa saapiraayisii godha jennaan diddee amma akkamitti asii bita amma na aarsite iyyuu. Sarpiraayizii miti gaa inni immoo sarpiraayizii nama tumsiisanii sarpiraayiziin jira eeganii rakkoo qabu waan bira agarte kaan mallee naasuun booda gammachuu agartee gammachuudha bakka waan sarpiraayizii. Re'eedha maal re'ee maal maatiin. Gaanti koreen kiiloon foon kiiloon meeqa galeera beektaa waliin beeynama foon kiiloon takkatti meeqa. Salphaadha. Kabajamtoota fi daawwattoonni keenya ammatti maal jettu? Waan jettu jedhi kaasitti nama. Osheen nabbalee sittatam. Bareechitee sami. Wallahi. Seriously. Ani buleessa kiyya. Ila sitti hima. Ndoon goriin isaa. Kottu na bira. Namatti qalbii cabeen beeku. Namatti mufadheen beeku. Har'a yoo sitti mufadhee boru deebi'een si dubbisa. Garuu nama akka kee na rifachiise hin qabu. Nama akka kee itti mufadheen. Ayyuun si caalaa sirriitti. Seriously. Inni normaal dha. Inni rakkoo hin qabu. Ishiin duraanuu natti himaa turte. Kana hin jaalanne duraan natti. Kadhaa miti yoo bakka yoo barbaadde ijoollee dhiifama gaafadhu kaa ishitee. Eenyuun? Ijoollee chipsidha. Maaliif hin dhiifamu isaan gaafa? Ana sirraa dhogge ijoollee. Maal dhorgi? Situ ergee mimaa? Situ Anaa miti abbuu an piraanki dalagaa. Indee ulee murtee harka naqxee bakka kanaatii dhufa karaa maal qottoon deema qottoon asii hojii fuunee hojii magaalaa baane. Otoo sitti tole qabattee hirte sallee. Qottoo. Boorsaa keetu adda baasee. Ogiyyaan bataa yoo birriin jessa. Ima baannan teekam. Lakki qottoo miti waan biraayyuu qabdi eenyutu akkasii qopheessaa firee biyyi sun bar. Akkam goota amma wanni si guddaan si barbaadee fi har'a guddaan siyaamee fi soomanni rabbiillee nu fuuldura jira. Soomallee qabuuf deemaa jirra. Yaa'u wanni piraanki jechuun si jammari yoo namatti malatu akkasitti ijoollee sanii gochite jeera ta'a isin jette taa'uu hin dandeettu isin jette dhaabachuu hin dandeettu. Ani normaalii wanni waan sirratti uumee fi nama sooshaal miidiyaa dalagu waan ta'eef hin beektu waa'ee piraanki illee jedhee. Sanii sirriitti dalagee dhiifama garuu yaa'u ati gara biraatti fudhachuu dandeetta. Normaalii ani amma kiriimaatti waan sana viidiyoo illee wanni si kenne simaaf dalagee waan sanii. Ati as gargaltee kan akkatti kan hunda yaaduu kan kee kan hunda fageessuu kan keetti madhibe malee amma dhiifama siin gochuu barbaade dhiifama kana gootu si yaana. Dhiifama ani hiriyyummaan nama waamsisanii nama tumsisanii viidiyoon ati akkasitti waraabdee anaa kennitee ani miidhamee viidiyoo ani hojjedhullee hin jiru beektee yoo ani fayyaa ta'e yoo ani nagaa ta'e yoo qaamni kiyya nagaa ta'e viidiyoo yoo. Obboleessa kiyya waan piraanki jedhamu bara shugguutti jira. Lakki obboleessa namni waan barbaade na hojjetu obbolummaan kan kiyya na ta'a galatoo. Ay surra koon qabu jedhe ara dhiifama naa godhe. Homaa dhiifama siin godhan. Dhiifama naa godhe akka sooma sima mube ara hin deemini. Awoo hayi awoo dhiifama nu godhe hayi maal taate. Mube wabi maante maal koo qabannat hayi. Waalta obboleessa kiyya kootu dhiifama naa godhe. Aduu keessa akkanas godhe aduu keessa aduun narguu yaada ganna jedhaa hojjetu. Waan akkasii raawwatanii salphaamatti dhiifamumaan bira darbuu namni. Lakki jechuun maal beektaa akkamitti aduu keessa dhaabachuu irra tamma aduu keessa deemuu irra seentee wajji wanni jennaa jedhu achi dhiifama naa godhe. Ani ammallee dhiifama kaniin si godhuu fi ilmi namaa walitti mufachuu wal bira darbuun waliin oduun sanuu namni wajjin nyaatee dhugee waliin oduun akkasii jechuun gaarii miti. Jechuu marra dhaabbadheeti malee gocha kan kee hin beekan hedduu takka qalbii kiyya sitti jaalladhu. Bakka amma dhiifama naa godhe odeessii kan keellee kun jechuun. Ana caala irras jechuu ana caalaas otoo isaan dhiifama gaafa. Kun amma viidiyoo kanallee sima gadhiifataa viidiyoo kana si waraabe si fudha viidiyoo kana. Maaliif kabajamtoota daawwattoonni keenya dhiifama naa godhiiti. Baay'ee mufateera. Jabaadhu jechuun nama baay'ee kan jaalladhu nama baay'ee akka waan kabajullee ani piraankiidhaaf dalagaa waan san jechuudha. Inni illee maal ta'e iddoon dhaqe sun iddoo biraa waan ta'eef teenshii keessanii malee wanni miti. Jechuun baay'ee aganallee rifatte jedhee aganallee fagaatte jedhee yaadne beektaa. Odeessii keetti lakkaa'u hojii rifatte. Na fakkaate. Kanaaf gamaan isallee dhiifama gaafadhe isinillee dhiifama isin gaafadha. Kan sooma musliimallee kan sooma kiristaanallee hundi keessan bakka ittiin isin ga'e jecha. Ayyaana gaarii ayyaana kabajaa jennaa soomana obboleessii kana natti mufatee sooma kophaan soomini soomana waliin soomnaa inshaallah. Isin gammadee irra dhiifama naa gochuu keetii fi akkaataan waan ati jettu si beeka. Galatoomii waa ta'u. Qirsin jedhin kaa dhiifame ganaa goote maa inni qirkasi jedhu. Qirna jechuu miti namni. Bakka piraankii yookaan maakii isheen sirratti dalagu. Dhiirri akkasitti gaafa miilaan lafarra deemu daaraa san keessa akkasii gammachiisan xiqqoo namatti dhaga'ama. Dhalli namaa kamuu dhiiraa dhilaa maal otoo Isa leenjii sii kennite dhiif jedha.
ati waa hundaafuu guddaa galatoomna. Walumaa galatti hordoftoonni siireeti wallaahi hedduu takkaan isin jaalladha hedduu takka jechuudha koomentii akkasitti keessaan dhuftanillee akkasuma jajjabeessaa turtanii amma maalirra jirta maalirra geesseerta maal jettanii na gaafachaa turtanii hiriyyaas filadhunaan jechaa turtanii ani amala akkasii sirratti hin argine amala akkasii sirratti hin argine yani oshee irratti kanumaaf yani dhiifama godhuun kiyyaayu jechuudha na isinis yaada naa kennaa turtaniif guddaa galatoomaadha innis waan kana hojjetee dhufees dhiifama nagaafachuu isaatiif hedduu galatoomu walumaa galatti baga ji'a soomanaatiin isin ga'ee isiniin jedha Ramadaan Mubaarak